Akkam jirtu Oromiyaa Vision irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanneeti jirra nufaana tura. Filannoon Itoophiyaatti gaggeeffamuuf deemu sirna dimokiraasawaa kan ijaaru miti jee KFO'n. Paartichi Oromiyaa keessatti qaadhimamaa tokkollee akka hin dhiyeessin dubbateeti jira. Kibba baha Oromiyaatti walitti bu'iinsi daangaa hammaachuun gabaafame. Humnoonni poolisii naannoo Sidaamaatiin deeggaraman daangaa Oromiyaa cehuudhaan haleellaa raawwataniin lubbuun namootaa dabruun ifoome. Barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa rakkoo qulqullinaa fi hanqina nyaataatiin dhibeedhaaf saaxilamaa jirra jedhan. Itti gaafatamaan gamtaa barattoota garuu rakkinicha ni yaadu. Afrikaa kibbaatti jibbinsi baqattoota irratti uumamaa jiru lammiilee Itoophiyaa irratti yaaddoo cimaa uume. Saudi Arabiyaattis lammiileen Itoophiyaa 200 caalan murtii du'aa irratti dabree eeggachaa jiraachuutu himame. Mootummaan Itoophiyaa dhimma lammiilee isaa Saudi Arabiyaatii fi Afrikaa kibbaatti argaman irratti ibsa laate. Mormii gatii boba'aa dabaluu irratti ka'een booda mootummaan Keeniyaa gatii boba'aa gad cabsuu beeksise. Pireezidaant Wiiliyaam Ruutoon har'a gatiin boba'aa akka gadi bu'u ajaja dabarsan. Iraan deebitee qabsachaa jiraachuun himame. Teheraan warshaalee oomisha meeshaalee waraanaa bakkatti deebifachaati jirti jaameeti jira. Oduulee kanneenii fi kanneen biroo bal'inaan qabannee dhiyaanneeti jirra hanga xumuraatti faana tura. Filannoon Itoophiyaatti gaggeeffamuuf deemu sirna dimokiraasii kan ijaaru miti jee KFO'n. Paartichi Oromiyaa keessatti qaadhimamaa tokkollee akka hin hirmaachisne beeksiseeti jira. Filannoo bara 2018 xumura torbee dhufuu gaggeeffamu irratti KFO'n hirmaannaa qabbanaawaa kan taasisu ta'u dura ta'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsan. Piroofeesar Mararaa Guddinaa reediyoo Dooche Veelee waliin turtii taasisaniin paartiin isaanii mootummaan akka dirree siyaasaa bal'isuu fi filannoo keessatti haala mijataa fi nageenya hirmaattootaa mirkaneessu gaafatanis garuu deebii gahaa hin arganne jedhan. Kanaaf filannoo bilisaa fi haqa qabeessa ta'uu isaa shakkii akka qabu hime. Filannoon kun dhugumaan dhimmoota bu'uura lama biyyaaf kan hin mirkaneessine kan jedhan Piroofeesar Mararaan dhimmoonni lameenis filannichi nagaa waaraa fi tasgabbii akkasumas sirna dimokiraatawaa ijaara jedhanii akka hin amanne dubbataniiti jiru. Kanaaf seera biyyaa kabajuuf qofaaf hirmaannaa goone kan jedhan Piroofeesar Mararaan hirmaannaan isaan taasisan kan yeroo duraaniitii waliin wal cinaa qabanii yoo dubbatan qabbanaawaa ta'uu himan. Kunis filannoowwan dabre keessatti hirmaattota 800 hanga 1000 galmeessuun wal bira qabame yoo ilaalamu hirmaannaa yeroo kana baay'ee xiqqaa ta'uu agarsiisa. KFO'n filannoo baranaa keessatti naannoo Oromiyaatti iddoo takkatti illee kan hin hirmaanne yoo ta'u Finfinnee keessatti qaadhimamtoota 4 Dirree Dhawaa fi naannoo Harariitti qaadhimamtoota tokko qofa filannoodhaaf dhiyeessuu hime. Piroofeesar Mararaan Oromiyaatti humnoota mootummaatii fi loltoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi babal'achuu himuudhaan nageenya hirmaattootaatiif haalli wabii ta'uu kan hin uumamin ta'uu addeessan. Akkasumas taajjabdoota filannoo bifa barbaadamuun bobbaasuuf danqaan kan jiru ta'uu kan himan Piroofeesar Mararaan Oromiyaa guutuu keessatti sosso'anii duulana filadhaa gaggeessuun rakkisaa akka ta'e dubbatan. Sababa kanaan paartiin isaanii filannoo bara kanaa irratti hirmaannaan isaan qaban daangaa ta'uu Dooche Veeleetu gabaase. Kibba baha Oromiyaatti walitti bu'iinsi daangaa hammaachaa jiraachuun gabaafame. Humnoonni poolisii naannoo Sidaamaatiin deeggaraman daangaa Oromiyaa cehuudhaan haleellaa raawwataniin lubbuun namootaa dabruun himame. Walitti bu'iinsi daangaa naannoo Oromiyaatii fi Sidaamaa gidduutti dabree ka'aa ture tibbana hammaachuudhaan gama daangaa babal'ifannaatti cehuu jiraattonni Oromiyaa Vision odeeffate himan. Akka jiraattonni kunneen himanitti humnoonni poolisii naannoo Sidaamaatiin deeggaraman hawaasa nagaa uummata qotatee fi horsiisee bulaa godina Gujii aanaa Girjaa iddoo addaa Gubboo jedhamuu fi iddoolee wal fakkaataa keessatti haleellaa taasisaa turaniin lubbuun namoota hedduu fi qabeenya hedduu gara lameeniin miidhamuu himan. Dhimmi walitti bu'iinsaa sun osoo walirraa hin cinne ammas gara godinaalee ollaa jiranitti ce'ee akka jiruu fi yeroo ammaa kana godina Arsii Lixaa aanaa Nansaboo gandoota akka Baddeessaa fi gandoota ollaa daangaa Sidaamaa jiran hundatti babal'atee akka jiru maddoonni odeeffannoo keenya himaniiti jiru. Mootummaan naannoo Sidaamaa humna poolisii isaanii fayyadamuudhaan ummatoota daangaa isaanii jiranii irratti weerara raawwachaa jiraachuu himame.
barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa rakkoo qulqullinaa fi hanqina nyaataatiin dhibeedhaaf saaxilamuu himatan. Itti gaafatamaan gamtaa barattootaa garuu ni haalu. Yuunivarsiitii Wallaggaa damee kaampaasii Naqamteetti kan barnoota idilee isaanii hordofaa jiran barattoonni sababa hanqina fi qulqullina nyaataatiin dhibee fi rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa akka jiran dubbatan. Rakkoon kun kan mudate dandeettiin bittaa kufee jireenyi qaala'uu hordofuudhaan mootummaan federaalaa bara dabre baajata nyaataa yuunivarsiitichaa dachaadhaan guddisuuf murteessee wayita jirutti. Gurraandhala bara 2007 kan hundeeffame yuunivarsiitiin Wallaggaa dhaabbilee barnoota olaanoo mootummaa Itoophiyaa gurguddoo keessaa tokko yoo ta'u, dhiha Oromiyaa keessatti argama. Yuunivarsiitichi kaampaasota 3 naannoo Oromiyaa keessatti argamaniin barattoota 35,000 ol ta'an sagantaalee digirii jalqabaa akkasumas digirii lammaffaa fi digirii sadaffaa PhD'dhaan barsiisaati jira. Kaampaasii isaa inni guddaan Naqamtee bulchiinsa giddugaleessa yuunivarsiitichaa Instituutii Saayinsii Fayyaa fi Kolleejii Injiinaringii fi Teeknooloojii kan of keessatti hammateedha. Dhaabbatichi dabalataan kaampaasota Gimbii fi Shaambuutti argamanis kan of jalaa qabudha. Yuunivarsiitii Wallaggaatti barataa waggaa sadaffaa barnoota fayyaa horii kan yaada isaa addis istaandaardiif kenne yuunivarsiiticha keessatti qulqullinni nyaataa garmalee gadi bu'u guyyoota baay'ee nyaanni barataa hanqachuu barattoonni hedduun osoo nyaata hin nyaanne oolu jechuudhaan dubbate. Fakkeenyaaf kaaffeen sa'aatii laaqanaa sa'aa 5 cinaa irratti kan banamu yoo ta'u sa'aatii 6 yoo ga'us nyaanni akka dhumuutu eerame. Sa'aatiin kun immoo waqtii barnootaa waan ta'eef barattoota yeroo san akka carraa daree barnootaatiin ala jiran qofaatu nyaata argata jee barataan kun. Rakkinni gama nyaataatiin jiru kan qofaa miti jechuudhaan kan dubbatu barataan kun damee fayyaa horii yuunivarsiitii Wallaggaa kun guyyaa tokko tokko immoo irbaanni tasuma akka hin jirre addis istaandaarditti hime. Gama biraatiin nyaanni barattootaaf dhiyaatu qulqullina kan qabne ta'uudhaas dubbate. Kanaanis dhibeewwan akka garaachaa, taayifoidii fi taayifasii garaa keessaatiin qabamuu dubbateeti jira. Barataan yuunivarsiitii Wallaggaa kan damee koominikeeshinii waggaa sadaffaa baratu sodaa nageenyaatiif jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafates yuunivarsiitii Wallaggaa nyaanni barataaf qophaa'u sadarkaa soorattummaaf kan gahu miti jechuudhaan ibse. Dabalataanis nyaanni barattootaaf kennamu duraanii ciree irratti nyaanni akka ruuzii, qincee fi firfirii barataaf kan qophaa'u yoo ta'u amma mokkoni dhaabbachuudhaan yeroo kamiyyuu daabboo tokkoo fi shaayii qofa akka nyaachaa jiran dubbateeti jira. Rakkoo dhiyeessa nyaataa barataa waliin wal qabatee guyyaa muraasaan dura mormiin ka'uu kan hime barataan kun barattoonni hunduu erga nyaanni nuuf qophaa'u hin jirre gara maatiitti gallaa waraqaa qulqullinaa kan meeshaa mooraa irraa ittiin baafamnu nuuf kennaa jechuudhaan mormii irratti akka gaafatan dubbate. Gabaasni kan addis istaandaardii. Afrikaa kibbaatti jibbinsi baqattoota irratti uumamaa jiru lammiilee Itoophiyaa irratti yaaddoo cimaa uume. Hokkara jibbansaa baqattoota lammiilee Afrikaa kibbaatiin tibbana gaggeeffamaa jiru lammiileen Itoophiyaa dabalatee baqattoota baay'een ajjeefamuu Doocheveeleen gabaaseeti jira. Poolisiin Afrikaa kibbaa Itoophiyaanota dabalatee baqattoota 400 kanneen haleellaa jalaa baqatanii bataskaana magaalaa Darbaan tokko keessatti dahatanii turan gara iddoo biraa geessuu kan gabaase immoo Reuters. Baqattoonni naannoo baha magaalattii bataskaana keessatti dahatanii turan kanneen lammiilee Itoophiyaa, Koongoo, Ruwaandaa fi Soomaaliyaa. Mootummaan Afrikaa kibbaa baqattoota xalayaa heera qabeessa yookaan beekamtii mootummaa hin qabne biyyattii lakkisanii akka bahaniif yeroo daangaa kaa'ee xumuramuudhaaf wayita ji'a tokkoo fi torbaan tokko hafe kanatti mootummaan Gaanaa lammiilee isaa 800 gama biyyattiitti deebisuudhaaf qophii xumuruu hime. Ankaraan murtii kana kan dabarsite viidiyoon wayita lammiin Gaanaa tokko irratti haleellaan raawwatamu agarsiisu toora marsareetiin gadi lakkifameen booda lammiileen Gaanaa mootummaan Gaanaa lammiilee isaa biyya kamuu keessatti akka kabajamu gochuu qaba jechuudhaan mormii isaanii gama marsareetii hawaasummaatiin ibsachaati jiru. Gama biraatiin lammiilee Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa keessatti hidhaman irratti yaaddoon cimaa uumamuun himame. BBC'n gabaasa Human Rights Watch wabeeffachuun gabaaseen akka ibsetti lammiilee Itoophiyaa 200 caalaatu murtiin du'aa irratti murteeffame mana hidhaa Khamis Mushaayit qofa keessatti argama. Torbee dabre qofa lammiilee Itoophiyaa 3 fannifamuu kan gabaase BBC'n ammaas lammiileen 65 guyyaa du'aa eeggachaati jiru jedhe. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin dhimma lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaatii fi Saawudi Arabiyaatti argaman irratti ibsa kenneeti jira.
nageenya lammiilee Saawudii Arabiyaatii fi Afrikaa kibbaa jiraatanii eegsisuudhaaf hordoffaatiin jira jette Itoophiyaan. Lammiilee Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa fi Afrikaa kibbaa jiraatan eegsisuudhaaf hordofaatiin jira jee ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa. Dubbii himaa ministeera haajaa alaa ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoo ibsa kennaniin mootummaan nageenya lammiilee biyyoota adda addaa keessa jiraatanii eegsisuudhaaf karaa dippiloomaasiitiin hojjechaatii jira jechuudhaan dubbatan. Keessattuu godaansa seeraan alaa gara Saawudii Arabiyaatti gaggeeffamuun walqabatee lammiileen hedduun gara biyyattii seenan hayyama jireenyaa fi seera qabeessummaa dhabuu isaaniitiin kanneen kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa keessatti akka argaman ibsaniiti jiru. Dabalataan seera biyyattii cabsuudhaan yakkaan kan himataman lammiileen adabbiin hanga du'aa irratti murtaa'e manneen hidhaatii fi buufataalee boqonnaa adda addaa keessatti akka argaman akeekaniiti jiran. Nageenya lammiilee kanneen eegsisuudhaaf waajjiraaleen konsiilaa Itoophiyaa Jiddaa fi Riyaad jiran gara manneen hidhaa lammiileen kun itti hidhamanitti deemuudhaan daawwannaas ta'e ogeessota seeraa dhiyeessuudhaan lammiileen kun dhiifama akka gaafataniif carraaqee hedduu gochaatiin jira jee ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa. Ammas nageenya lammiilee Saawudii Arabiyaa keessa jiran eegsisuudhaaf carraaqqiin cimee kan itti fufu ta'u hime. Haaluma wal fakkaatuun lammiilee Afrikaa kibbaa jiran ilaalchisuudhaan ministeerri dhimma alaa Geedoon Ximaatiyos yaa'ii ministeerota biyyoota BRICS New Delhiitti gaggeeffametti gita isaanii kan Afrikaa kibbaa Roonaald Laamoolaa waliin wal arguun dubbachuu ibsaniiti jiran. Yeroo kanas jeequmsa Afrikaa kibbaa keessatti ka'een wal qabate miidhaa lammiilee Itoophiyaa irra ga'u waliin ittisuudhaaf mari'achuu isaanii addeessaniiti jiran. Nageenya lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatanii waliin ta'uudhaan eegsisuudhaaf jilli Itoophiyaa dhiheenyatti gara Afrikaa kibbaatti akka imalus hubachiisaniiti jiran. Gara oduulee maddeen alarraa argannetti ceena. Mormii gatii boba'aa dabaluu irratti ka'een booda mootummaan Keeniyaa gatii boba'aa gad buusuu beeksise. Pireezidaant Wiiliyaam Ruuttoo har'a gatiin boba'aa akka gadi bu'u ajaja dabarse. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo Jum'ataa irraa televezyiinii biyyattiitiin ajaja kennaniin mootummaan biyyattii sababa waraana giddugaleessa bahaatti gatiin annisaa ol ka'uun uumameen booda fayyadamtoota qabsachiisuudhaaf gatii akka gadi buusuu himan. Geejjibni uummataa Keeniyaa torbaan kana keessa guyyoota lamaaf lagannaa jala kan ture yoo ta'u kan hordofee hiriirri mormii dhohuun ni yaadatama. Ruuttoon haasaa televezyiiniidhaan taasisan keessatti madaallii gatii boba'aa eeguu fi fayyadamtootaaf tinnisa dabalataa kennuudhaaf jecha ji'a waxabajjii hanga adoolessaa gatiin boba'aa shilingii Keeniyaa 10 akka gadi bu'u ajaja dabarsuu isaanii dubbatan. Rakkoo boba'aa tibbana guutuu addunyaa mudateen wal qabate hanqinni boba'aa akka hin mudanneef kuusaa boba'aa gahaa ol kaayuu kan himan pireezidaant Wiiliyaam Ruuttoo mootummaan isaanii gatii boba'aa tasgabbeessuudhaaf baasii shilingii biiliyoona 28 takka ramadamuun hojjechaati jira jedhan. Torbee dabre Keeniyaan sababa dhiyeessii boba'aa addunyaa gad bu'ee fi gatii annisaa ol ka'ee wal qabate ji'a caamsaa hanga waxabajjii gatii boba'aa gurgurtaan dhiyeessuu hanga dhibbeentaa 23 ol kaaseeti ture. Mootummaan Keeniyaa uummata isaatiif gurra laachuudhaan deebisaan kennu biyyoota Afrikaa bahaa kan biraatiif fakkeenya kan ta'uudha gabaasni kan Reuters. Oduu keenya xumuraatiin Iiraan deebitee qabsachaa jiraachuun himame. Teheraan warshaalee oomisha meeshaalee waraanaa bakkatti deebifachaati jirti. Ameerikaa fi Israa'el waloodhaan haleellaa erga Iiraan irratti raawwataniin booda Teheraan iddoolee oomisha meeshaalee waraanaa jalaa miidhaman hatattamaan bakkatti deebisuudhaaf hojjechaa jiraachuu CNN ni gabaase. Maddoonni oduu afur kan TV Ameerikaa waliin haasaa taasisan akka ibsanitti raayyaan ittisa Iiraan qophii ofirraa ittisuu gaafa waraanni dabree jalqabu qabu caalatti amma humna caalaa horachaati jira. Haleellaa yeroo dabree humnoonni waloo Ameerikaa fi Israa'el iddoo misaayilaa buufata waraanaatii fi industirii oomishaa irratti xiyyeeffachuun raawwatameen miidhaan dhaqqabe osoo oolee hin bulin bakkatti deebifachaa jirti Iiraan. Kun immoo Waashingitanii fi Teel Aviivitti yaaddoo guddaa uume. CNN gabaasa isaa keessatti odeeffannoon kun gaafii haleellaan Ameerikaa fi Israa'el raawwatan humna waraanaa Iiraan maal miidha jettu kaasaati jira. Yeroo waraanaa meeshaalee adda addaa oomishuudhaaf barbaachisu adda ta'us maddi oduu Ameerikaa tokko akka jedhetti Iiraan dandeettii doonii haleellaa raawwatu guutumaan guututti ji'a 6 keessatti deebisuu ni dandeessi. Qondaalli CNN dubbise tokko Iiraan deebistee yeroo gabaabaa keessatti of ijaaruudhaaf karoora hojii baafattee gama hojii hatattamaa seenteeti jirti. Xiinxaltoonni Waashingitan akka tilmaamanitti Iiraan deeggarsa Raashiyaa fi Chaayinaa argattee akkasumas Ameerikaa fi Israa'el miidhaa guddaa geessisuu dhabuun saffisaan of ijaaruudhaaf carraa uumeetiif jira.
Ameerikaa fi Iiraan waliigaltee dhaabbii haleellaa yeroo muraasaaf taasisanillee ammaaf waliigaltee waraana guutumatti dhaabsisuu irra hin geenye. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iiraan waliigaltee nagaa hin raawwattu taanaan haleellaa ni raawwanna jechuudhaan akeekkachiise. Ministeerri Haajaa Alaa Iiraan Abbaas Araghchi ammoo gama isaaniitiin Ameerikaas ta'e lukkeenis Israa'el deebisanii Iiraan haleeluudhaaf yaadu taanaan baasa takkaa hin arginiitu isaanitti bahuuf ta'a jechuudhaan akeekkachiisan. Akka Araghchiin jaanitti jarri gaafas adabbii ilaaleessaa takkaa hin arginiitu isaan eeggata. Gabaasni kan CNN'ti. Hordoftoota Oromiyaa Vision sagantaan teenya tanarraa asirratti raawwatti chaanaal keenya subscribe godhuudhaan nu faana turaa.